alaabaa ittiin miidhaydanii gabbaaftanii mul'ifattan tana qeerrootitu awwaalame. Akkuma Hacaaluun jee qeerroon fi Oromoon biyya hin diine biyya jaaree gimbanyaa akka Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmad isiniif dhiyeesse. Kanaafuu hogganoota keenyan Pireezidaanti Lammaa Magarsaa, Muummicha Ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiin baga asitti dhuftanii kaambii xiyyata waggaa 13 narraa fudhachuuf deemtanii ani immoo kaambii teessan ta Finfinnee torban dhufu dhufeetiin fudhadhan jedhan. Thank you. Thank you. Ulfadda.